Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Akkam jirtan dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya kun raadiyoo sagalee bilisummaa Oromooti. Qophiilee keenya kan raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf jenne qabannee isiniif dhiyaannee jira. Sagantaa keenya kan raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne isin beeksisuun kan isin faana turu an Shumburaa Odaati. Akkuma barame sagantaa keenya kan dursu oduudha. Oduutti aansuun dhimma Oromoo miidiyaalee irraa kan jedhutu keessummeeffama. Dhimma Oromoo miidiyaalee irraa har'aa keessatti marii YouTube chaayinaalii Waadaa Miidiyaa jedhamu Atakaroo siyaasaa fi amantii yeroo ammaa jedhuun Dr. Osxee Abdiisaa waliin taasise keessaa kan fudhanne kutaa lammaffaa ta'a. Jalqabaa haga dhumaa nu faana turaa jechaa kallattumaan gara oduutti isin dabarsa. Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa waliin an waaqonoleeti. Jila Phaaphaasota Sinodosii haaraa muudamaniin wal qabatee deeggarsi bal'aan keessaa fi alaan taasifamaafii jira. Phaaphaasonni Sinodosii haaraan muudaman gara bakka itti ramadamanitti imala eegalaniif deeggarsi bal'aan hordoftoota amantichaa dabalatee uummata Oromoo bal'aa biyya keessaa fi alaan godhamaafii jira. Akka kanaan jila Phaaphaasota lixa Oromiyaa iddoo itti ramadamanitti bobba'an uummanni bifa akkaan ho'aa ta'een simateera. Kutaa lallaba Wangeelaa lixaatti kan ramadaman Abuunaa Gabri'eel sirni simannaa isaanii Naqamtee irraa jalqabuun hanga Gimbiitti uummanni kumaatamaan laakkamu bahuun simataniiru. Simannaa ho'aa jila Phaaphaasootaaf taasifamaa jiru kana irratti hordoftoota amantaa Kiristaanaa Ortodoksii qofa osoo hin taane uummanni Oromoo bal'aan naannoo jiru gamtaan bahuun gammachuu isaa ibsachuun uummanni keenya jaarraa oliif maqaa amantaa kana jalatti geggeessitoota amantaa kana warra sirna amantaa keessaa bahuun amantaa fakkeessanii eenyummaa keenya eenyummaa amantaa keenya keessatti akka hin ibsanne nu dhoowwaa eenyummaa isaanii qofa nutti fe'aa afaan keenya akka barbaannetti amantii keenya akka hin geggeeffanneef dhiibbaa fi dhiittaa adda addaa nurraan gahaa turan jalaa abboota keenya afaan keenyaan amantaa keenya nu barsiisan argachuun bilisa baane hedduu gammanne jechuun gammachuu isaanii ibsataniiru. Haaluma wal fakkaatuun uummanni Oromoo biyyaan ala jiranis deeggarsa isaanii Phaaphaasota muudamaniif ibsaa baafachuun ibsataniiru. Akka kanaan gamtaan hawaasa Oromoo biyya Jaarman Sinodosii haaraa hundeeffameef deeggarsa qabu mul'iseen abbaan qeeqee isaa irratti amantaa isaa afaan isaan geggeeffachuun uummata isaa tajaajiluu qaba malee amantaa golgaa godhachuun baraan uummanni keenya weerartootaan qeefii qabeenya isaa lafa isaa saamamuu hin qabu jedheera. Itti dabaluun ibsa isaanii keessatti hordoftoota amantaa kanaa qofa osoo hin taane uummanni Oromoo bal'aan ajandaa amantaa eenyummaa Oromoo walitti hidhatu kana itti dhiyeenyaan hordofuun deeggarsa isarraa eeggamu gochuufii qaba jechuun yaamicha taasiseera. Muudama Sinodosii kanaan wal qabatee falmii fi haasaa yaadaa walii deeggaruu dhabuu mul'ataa jiraachuutu ifa ta'e. Akka kanaan Phaaphaasonni Ortodoksii 3 fi Episoophasootni 25 dhiyeenya muudama fudhatanii Sinodosii haaraa Sinodosoo Oromiyaa fi sabaa fi sablammootaa jechuun hundeessan murtee qulqulluu Sinodosiin hangafa murteesse kufaa gochuun Phaaphaasota 12 irraa aangoo amantaa mulqan. Phaaphaasonni kunneen seeraan ala muudama Episoophasootota raawwataniiru jedhamuun aangoon amantaa isaanii akka irraa mulqamuu fi mana amantaa keessaa akka abaaramanii baafaman qulqulluu Sinodosiin kamisa murtee dabarsee ture kufaa godhaniiru. Inumaa
fedhii dhuunfaa fi gareetiin socho'uun abbootiin amantaa dhugaa qulqulluu sinodosii akka hin seenne dhorkaniiru jechuun miseensota qulqulluu sinodosii hangafaa kan ta'an Phaaphaasota 12 aangoo amantaa irraa mulquun abaaranii mana amantaa keessaa akka ba'an murtee dabarsaniiru. Gama biraan Phaaphaasonni qulqulluu Abuuna Saawuroosiin durfaman ibsa jimaata miidiyaaleef kennaniin muudamni Phaaphaasotaa 26 seeraa fi qajeelfama mana amantaa eegee kan raawwatame ta'uu himuun bakka Phaaphaasota 12 amma abaaramanii muudamni biraa akka kennamus himaniiru. Phaaphaasonni duraan muudaman gara bakka ramaddii isaaniitti akka imalamanii fi hawaasni simannaa akka godhuuf waamicha dhiyeessanii Phaaphaasonnis bifa akkaan ho'aa ta'een hordoftoota amantichaa dabalatee uummata Oromoo bal'aa alaa fi keessaatiin deeggaramuun simatamaa jiru. Qulqulluun sinodosii hangafa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo walga'ii atattamaa kamisa taa'een Phaaphaasota hangafa 3 kanneen muudama Episkoopoosota 26 irratti hirmaatan aangoo guutuu kennee fi irraa haquu murtee dabarsee ture. Episkoopoosota 26 keessaa tokko Abbaa Tsaggaa Zaga'ab Addunyaa guyyaa roobii mana amantichaa fi hawaasa ishee dhiifama gaafachuun dilbata episkoopoosummaa isaanii fedhii isaaniitiin haquun dhiifamni isaanis qulqulluu sinodosii fudhatama argateera. Gama isaaniitiin qulqulluu Abuuna Saawuroosiin muudama sirna mana amantaa Haroo Bal'aa Waldi keessatti geggeeffame ilaalchisee yaada kennaniin muudamichi rakkoo yeroo dheeraa mana amantichaa keessatti amantoota afaan dhaloota isaaniitiin tajaajiluu dadhabuu fi aadaa isaanii irraa adda baafamuu waggoota darban keessa keessumaa Oromiyaa fi naannoo kibbaatti amantoota miliyoonaan lakkaa'aman akka dhaban taasisee furmaata kennuun kaayyeffatame kan raawwatame ta'uu ibsuun isaanii ni yaadatama. Paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa kan ta'an qulqulluu Abuuna Maatiyaas tokkoffaa muudama Phaaphaasota kanaa gocha seeraan alaa eeyyama qulqulluu sinodosii malee raawwatame jechuun taateen guddaan waldaa irratti aggaamame osoo hin eegamin beekamtii sinodosii ala akkasumas marii malee raawwatame jechuun turtii yaa'ii atattamaa kana waaman turan ammas akka gammachuu itti hin qabnetu himama. Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara darbee kan 2014 akka lakkoofsa biyya kanaatti 2022 irratti ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa ibsa miidiyaaf kennaniin madda rakkoo fi furmaata kan jedhanis eeraniiru. Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara darbee kana 2014 yookaan 2022 irratti ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa ibsa miidiyaaf kennaniin daataa jiru qopheeffatanii gabaasuun madda rakkoo fi fala isaas kan jedhan eeraniiru. Haa ta'u malee Profeesar Biraanuun rakkoo baroota Impaayera Itoophiyaa keessatti gangalataa dhufe aluma tokko lafaa ka'ee ni sirreessa jechuun dhaloota irratti rakkoo gara biraa dhalchuudha jechuun qaamoleen garaagaraa yaada isaanii kennataa jiru. Dhaggeeffattoota keenya bal'ina oduu kana akka itti aanutti isinii dhiyeessina. Ibsa miidiyaaf kennaniin Profeesar Biraanuun kufaatii barattoota irra gahee wal qabatee gaafatama jalaa of baasuuf daataa funaannataniin ibsaniiru jedhu xiinxaltoonni garaagaraa. Akka guutuu biyyattiitti barattoonni qormaata fudhachuuf galmaahan saayinsiin hawaasaa 620,111, saayinsiin uumamaa 365,143, ida'ama 985,354 barattoota 985,354 keessaa kanneen erga galmaahanii booda qormaata fudhachuun mana barnootaa dhaquu dhiisan saayinsiin uumamaa 27,839, saayinsiin hawaasaa 49,259, ida'ama 77,98 jechuun bira kan darban sababa isaa ifa hin goone garuu dhugaan jiru dhoksanii ministeerri barnootaa qormaatichi milkaa'inaan xumurame haa jedhu malee Yuunivarsiitii Dabra Taabor keessatti bakkoota barattoonni yeroo sana kaasan hordofee barataan tokko yoo ajjeefamu barsiisonni qormaata qoraa turan akkasumas poolisoonni reebamuun ni yaadatama. Barattoota 985,354 keessaa kanneen galmaahanii qormaata fudhachuuf teessoo qormaataa irra tahan parsantaa 92.2, saayinsiin uumamaa 570,852, saayinsiin hawaasaa 337,404, ida'ama 9,856 jechuun
barattoota 9,856 qormaata fudhachuuf teessoo qormaataa irra ta'an keessaa kanneen sababa naamusaa fi hanqinnoota garagaraan ari'aman 20,170 jedhan Profeesar Gabaasaa isaaniitiin. Kanneen guututti teessoo qormaataa irra ta'anii fudhatan 8,996,520 akka waliigalaatti faayidaa qormaata kana irraa argame parsantaa yoo keenye parsantaa dhibbarraa 29.25 qofa jedhaniiru. Bu'aa argame jedhame keessaa qabxiin guddaan gosni barnootaa galmaa'ee keemistiriin 32.9 yoo ta'u kan itti aanu herrega saayinsii hawaasaa parsantii 25.5 ta'uu ibsan. Korniyaadhaan ammoo warra qoraman keessaa qabxii olaanaa kan fidan parsantaadhaan dhiirri 30.23 dubarri 28.09 akaakuu barnootaa qoramaniin saayinsiin uumamaa 31.63 galmaa'uun saayinsiin hawaasaa 27.79 fidamee caalamuu ibsan. Qormaata bara kanaa kan fudhachiisan akaakuun manneen barnootaa tokko kanneen halkan barsiisan, lammaffaan manneen barnootaa dhuunfaan barsiisanii fi inni sadaffaan manneen barnootaa mootummaa ta'uu himanii manneen barnootaa qabxii olaanaa galmeesse jedhanii eeraniin Finfinnee, Dirree Dhawaa fi Harariidha jedhaniiru. Itti dabaluunis akaakuuwwan gosa barnootaa keessaa olaanaa kan fidan saayinsii uumamaan 700 keessaa 666, saayinsii hawaasaan 600 keessaa 524 jedhaniiru. Korniyaadhaan kan wal qabatuun qabxiin olaanaan saayinsii uumamaan dubartiin 650 dhiirri 666, saayinsii hawaasaan dubartiin 524 dhiirri 516. Gama biraan qabxii olaanaa galmaa'ee naannoo irraa galmaa'ee waliin Profeesar kan ibsaniin saayinsii hawaasaatiin naannoo Amaaraa irraa nama tokko barataa tokko, Finfinnee irraa barattoota 8, Sidaamaa irraa barataa tokko, saayinsii uumamaatiin naannoo Amaaraa irraa barattoota 70, Oromiyaa irraa barattoota 51, Beenishaangul Gumuz irraa barataa tokko, sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaa irraa barattoota 10, Gambeellaa irraa hin jiru, Hararii irraa barattoota 2, Finfinnee irraa barattoota 117, Dirree Dhawaa irraa barattoota 2, Sidaamaa irraa barattoota 10 akka jiran ibsanii naannolee mootummaan lola itti banuun barnoonni keessatti hin deemin irraa waan dubbatan hin jiru. Akka waliigalaatti parsantii 50 ol kanneen fidan saayinsii uumamaan 339,642 keessaa 22,936 yookaan parsantii 6.8 kanneen darbanidha. Saayinsii hawaasaan 5,556,878 keessaa 6,973 yookaan 1.3 kanneen darbanidha. Korniyaadhaan dhiirri 485,393 keessaa 20,343 yookaan 4.2 kanneen darbanidha. Dubartoonni 411,127 keessaa 9,666 yookaan 2.3 kanneen darbanidha. Akka waliigalaatti kanneen qoraman parsanta 100 keessaa parsantiin 50 ol fiduun seensa yuunivarsiitii kan gahan 896,520 keessaa 29,909 yookaan parsantaa dhibbarraa parsantii 3.3 qofa darbuun rifaatu uumes ibsaniiru. Gama biraatiin akka biyyattiitti manneen barnootaa barattoota qoran 2,959 yoo ta'an kanneen keessaa manneen barnootaa 1,798 yoo xiqqaate barataa tokko dabarfatanii garuu manneen barnootaa 1,161 barataa tokkollee hin dabarfanne zeeroodha jedhaniiru. Parsantaan manneen barnootaa 39.2 ni kufan jedha gabaasaan Profeesar dhiyeessan. Manneen barnootaa 20 sadarkaa duraa irra jiran keessaa wal duraa duubaan manneen barnootaa 7 kanneen guutummaan guutuutti parsantaa 100 keessaa 100 fiduun barattoonni isaanii parsantaa 50 ol fiduun darbuu kan gabaasaniin tokko Dasee, 2 Odaa Oromiyaa, 3 Kaateediraal, 4 Baardar, 5 Walaayitaa Leeqaa, 6 Gondarii fi 7 Minilik jedhaman yoo ta'an manneen barnootaa qabxii itti dhiyaatu galmeessan manneen barnootaa dhuunfaa magaalaa Finfinnee keessatti argamanidha jedhu ministeerri barnootaa gabaasaa isaaniitiin. Xumura irratti haala dhalate kanaan wal qabatee dhimma akka adda ta'e itti fudhatame barataa ga'umsa qabu egeree biyyaaf dhabuu waan hin barbaanneef kan bara dhufu kana qofa carraadha jennee kan laanneen
barattoonni qabxii waliigalaa 600 keessaa 50 gadi jechuunis 300 gadi galmeessisan yuunivarsiitii akka seenan kan hin eeyyamneef waan ta'eef dandeettii simannaa yuunivarsiitiiwwanii irratti hundaa'uun barattoonni qabxiin isaanii fooyyee qabu yuunivarsiitii seenanii bara dhufuuf qabxii yuunivarsiitii isaanii seensisuu danda'u akka argatan ni hojjetama jechuun ibseera Profeesar Biraanoon. Balaa qormaataan mudatee kufaatii barattoota kanaaf xiyyeeffannoo qo'achuu dhabuuf jalqabatti barataas ta'u barsiisaa daayirektara mana barnootaa addatti mootummaan dirqama isaa waan hin baanneef sirriitti itti gaafatama. Kana malees maatiin barattootaa fi abbootiin qabeenyaa gaafatama jalaa hin baatan jedheera. Kufaatiin kun kufaatii barataa duwwaa osoo hin taane kufaatii biyyattii akka biyyaatti kufne waan ta'eef akka biyyaatti kufaatii kana keessaa ba'uuf qaamoleen armaan olii cuuftinuu itti gaafatamummaa fi dirqama qabu. Waloon kufne waan ta'eef waloon ka'uu qabna jechuun ibsa miidiyaaf kenneen goolabeera Profeesar Biraanoon. Refereendamiin naannoo uummattoota kibbaa keessatti karoorfame faallaa heeraa ta'uu paartiileen mormitootaa ibsan. Paartiileen mormituu naannoo Walaayitaa keessa soso'an lama naannoo sana keessatti refereendamiin geggeessuuf karoorfame faallaa heeraati jechuutu barame. Sochii biyyoolessa Walaayitaa fi addi dimokiraatawaa uummata Walaayitaa adeemsa refereendamichaa ifa akka hin ta'in dubbatanis manni maree federeeshinii gama isaan durumaanuu dhimma sagalee uummataan dhiyaate irratti mormiin namoota dhuunfaas ta'e paartiilee siyaasaa fudhataman qabu jechuunis barameera. Paartiileen morkattootaa kibba Itoophiyaa godina Walaayitaa keessaa soso'an boordiin filannoo godinaalee 6 fi onoota addaa 5 keessatti refereendamii geggeessuu qophii xumuruun isaa ni beekama. Ba'iin isaas naannoo uummattoota kibbaa keessatti naannoo haaraan hundeeffamuu fi dhiisuu isaa murteessuuf akka jirutu barame. Hospitaalonni Finfinnee afaan Oromoo wallaaluun dhukkubsattoota balaa lubbuuf saaxilaa jiraachuu qorannoon mirkaneesse. Akka qorannoon hospitaalota Finfinnee keessatti taasifame addeessutti namoonni afaan Oromoo malee hin beekne sababa harki caalaan hospitaalota magaalaa Finfinnee afaan Amaaraan hojjetuuf danqaa afaanii mudatuun dogoggora wal'aansaa hanga du'aa isaan ga'uuf saaxilamutu barame. Magaalaan Finfinnee teessoo biyyaa ta'urraa kan ka'e tajaajilli fayyaa wayyaa'aan giddu galatti kennamudha. Wal'aansa fayyaa olaanaa barbaacha kanneen gara magaalaatti hedduminaan dhufan naannolee biyyattii hundarraa ta'us harki caalaan naannoo Oromiyaa irraa akka ta'e qorannooleen ni garsiisu. Dhaggeeffattoota keenya bal'ina qorannoo kana kan isinii dhiyeessinu ta'a. Obbo Taakkalaa Uumaatti roorrisuun dhagahame. Ministeera albuudaa kan turan obbo Taakkalaa Uumaa Bantii magaalaa guddaa biyya Ameerikaa kan taate Waashingtan DC keessatti namoota afaan Amaaraa dubbataniin yeroo roorrifaman kan agarsiisu viidiyoon bal'inaan miidiyaa hawaasaa irratti faca'e agarsiiseera. Obbo Taakkalaan ammajjii 14/2023 aangoo ministeerummaa isaanii irraa kan geggeeffaman yoo ta'u amma dhimma maalii fi dirqama hojii mootummaa sadarkaa maaliitiin gara Ameerikaa akka deeman kan hin ibsamin jiru ta'uu kan himan maddeen dhuunfaan deemanii fi hojii mootummaaf haa ta'u ammatti wanti adda baafame akka hin jirrellee hubachiisu. Namoonni obbo Taakkalaa Uumaa bakka isaan ta'anii shaayii dhugaa jiranitti itti seenuun arrabsoo fi dheekkamsaan itti roorrisan kun hanga isaan bakka ta'anii gadi ba'anii deemanitti illee duukaa deemanii arrabsaa akka turan suur-sagaleen viidiyoo mul'atu ni ibsa. Namoonni kun Itoophiyaanota afaan Amaaraa dubbatan ta'uunis maddeen DC ifa godhu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti qophiilee kennaaf waliin turtii gaarii. Dhimma Oromoo miidiyaalee irraa har'aa keessatti marii YouTube chaayinaaliin waadaa miidiyaa jedhamu atakaroo siyaasaa fi amantii yeroo ammaa jedhuun Dr. Qosxee Abdiisaa waliin taasise keessaa kan fudhanne kutaa lammaffaa ta'a. Kutaan har'a irratti fuullefatus weerara Oromoota Walloo irratti adeemsifamaa jiru ta'a. Itti dhiyaadhaa. Oromiyaan gidduu kana maal irra jirti? Tuttuqaa Oromoo irratti taasifamaa jiru keessumaa gama warra
Amaaraatiinis haa ta'u karaa Dirreedawaa ajenda garaagaraatu ka'aa jira. Walumaa galatti Oromiyaan weerara garaagaraa keessa jirti. Kallattiidhaan mootummaa federaalaadha. Ollaarraa immoo saboota garaagaraa Oromootti kakaasutu jira. Isa kana gaggabaabsitee achumaan egaa duula Oromoo Walloo irratti taasifamaa jiru kana akkamitti hubattaa? Kan duras duula garaagaraa taasifamaa tureera. Karaa Affaarii Walloo irratti taasifamu jira. Milishaa mootummaa naannoo Amaaraa Liyyuu Haayilii kan jedhamu akkasumas immoo faannoo dabalatee weerarri ammas akka haaraatti ta'atu jirutu jira. Keessumaa gandoota baadiyyaa fi magaalota Jiilee Dhummuuggaa jedhamu keessatti ganda Wasan Qurqur, Qorraash, Allaalaa, Dirich, Qundee, Waaccuu, Baalcii, Walakkoo, Goodaa, Axaayee fi Sanbatee bakka jedhamutti weerarri taasifamaa ooleera. Lolatu taasifamaa tureera. Uummata Oromoo Walloo irratti weerarri akkasii gaggeeffamaa jira. Isa kanarratti yaadota gaggabaabsinaa kaasita. Achumaan immoo qabxii adda bilisummaa Oromoo ibsa adda bilisummaa Oromoo irra baase. Qabxii jalqabaa goonee achumaan jalqabna. Sana tuttuqna weerara kana wajjin wal qabsiisee ibsa inni baase kanas akkamitti hubatte seerudha. Dr. Kosteetti fufi. Deebi ammas irra deebi'ee galatoomin jedha. Carraanaa kenniteeraa fi atillee hojii hojjetaa jirtu kanatti galata qabda. Galanni kee bilisummaa uummata kee haa ta'uun jedha. Egaa Oromiyaan akkamitti oolte, Oromiyaan maal keessa jirti isa jedhu ilaaluu fi walumaa galatti gidduu kana akkuma ibsaa turre Oromiyaan kaabaa haga kibbaatti lixaa haga dhiyaatti giddu galeessa dabalatee isa akka afaan Amaaraan conventional war jedhamu sana lola walii galaa Oromiyaa fi Oromoo irratti banamee jira jechuudha. Humnoota mootummaa federaalawaa National Army, humnoota naannoo Amaaraa, hidhattoota milishaa Amaaraa akkasumas faannoo humna Eertiraa dabalatee waraanni kun Oromiyaa guutuu aanolee gandoolee fi bakkoolee hundumaatti ta'aa jira jechuudha. Inni kun kan itti fufedha ammallee kan itti jirudha jechuudha. Akkumaatu maqaa dhoote keessattuu immoo guyyaan sadan arfan darban kan ammoo Walloo irratti xiyyeeffannaa addaa godhanii humni Amaaraa naannoo Amaaraa fi hidhataan milishaa isaanii faannoo walumaa gala qindoomina mootummaa giddu galeessa akka dabalateen weerara guddaa dhumaatii fi qeef qabeenya gubaa hedduutu ta'aa jira jechuudha. Uummanni Walloo lola waliigalaa guddaa keessa torban guyyaa sadan arfan kana keessa kan darbaa jiran jechuudha. Isa kana laashisee adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseera, ibsa isaallee dubbiseera, isa kan itti deebinu ta'a. Egaa akkuma kanaan dura himaa turre waraanni kun kan itti fufu ta'a. Duraas mootummaan giddu galeessaa federaalaa yookaan Abiyyiin gaggeeffamu yookaan gareen Abiyyiin gaggeeffamu dhimmoota waraanaa ilaalee kan kaabatti gaggeeffamaa ture edda haga tokko furmaata yookaan tasgabbii argamsiisee haraara South Africaatti ta'erraa gara Oromiyaatti naannessanii humnoota isaanii Oromoo bakka hundattuu ajjeesisaa akka jiranii kanaan dura himaa turre ammas itti jiru. Isa kana Oromoon walumaa gala lola keessa jira isa jedhuun kaasuu barbaada. Lolli kun ammatti kan irra caalaa ta'aa jiru humnoota federaalawaan keessumaa gara kaaba kanaan haa ta'u malee haalli jiruu fi odeeffannoon adda addaa amma keessaan ba'aa jiran akka agarsiisutti karaa goolee Oromiyaa adda addaa uummattoota naannoo Oromiyaa jiranii Oromoo irratti kaasuudhaaf illee carraaqqiin guddaan humna mootummaa giddu galeessaa federaalawaan ta'aa akka jiru isa kana uummanni keenya akka hubatu asumaan illee dhaamna jechuudha. Keessumaa gara bahaa gama Sumaaleen daangeffamu karaa kaaba bahaa gara Affaariin gara kibbaattis silumaa karaa dhiyaa kibba dhiyaas haa ta'u kaaba dhiyaatiin akkuma jirutti
humnoota warra Amaaraatiin Oromoo irratti akka banamee jiru gara bahaattillee gara dhihaattillee akkasumas gara kaaba bahaattillee haalli kun uumamuu akka balu uummanni keenya hubatee warri naannoo isaanii waan naannoo kana jiranii uf qopheessuu fi uf oolchuudhaa fi gurmaa'anii wal gurmeessanii qophaa'anii uf eeggachuun uf baraaruun barbaachisaa akka ta'e isa kanallee asumaan etoo haalli kun hin uumamiin dhaamsa keenya uummata keenya naannoo sanaa fi daangaa adda addaarra jiran kanaa fi asumaan dhaamuun barbaadaa jechuudha. Eddan kana jedhee walloon egaa akkuma sila tuqee waraana guddaa keessa jira. Walloon akkuma hundumti keenya quba qabnu ka adda ishee godhu keessaa tokko Oromiyaa haa taatuyyuu malee bulchiinsa sirna EPRDF yookaan immoo ka ammaa PPA jalatti godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraatiin bultudha jechuudha. Humni Amaaraa amma walloo irratti bobba'ee jiru godina addaa ishee jedhamte kana kallattiinuu godina addummaa ishee hafee Oromiyaa keessaa baatee Amaaratti dhuunfatamuu qabdi. Amaarri walumaa galatti naannoon Amaaraa dhuunfachuu qaba isa jedhurraati daangaa isaanii kana gachi babal'ifachuudhaaf uummata walloo cabsuudhaaf kan isaan qindoominaan uummata kanarratti lola bal'aa bananii jiranii jechuudha. Kanaafi uummanni Oromoo walloo keessa jiru uummanni walloo fi uummanni Oromoo naannoo sana jiru even bakka biraa jiru uummattoota kanaaf dirmannaa warri itti dhiyoo jiranii akka barbaachisaa isaatti warri fagoo jiran immoo sagalee fi advocate gochuudhaa fi uummata kana duukaa dhaabbachuun barbaachisaa akka ta'e asumaan dhaamuun barbaada gabaabaadhumatti deebi. Baay'ee galatoomii Dr. Koostee yaada bareedaadha kaasteetta tariitiitu mata duree biraatti immoo hin darbiin dhimma walloo irratti amma gaggeeffamaa jiru weerarri kuni kan al tokko raawwatamee dhaabatu miti yeroo garagaraatti yeroo adda addaatti boca garagaraa qabaatee bifa garagaraatiin Oromoo walloo irratti ka'aa tureera. Darbees immoo ce'anii gara Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggattis karaa Shawaa Kaabaa kana keessattis immoo yeroo isaan weerara gaggeessan argina jechuudha. Tariitii inni kuni uummatuma naannoo sanaatiinis haa ta'u mootummaa naannoo Oromiyaa ofiin jedhee of kaa'e kanallee amma tokko yeroo humni addaa Oromiyaa illee dhimma kanarratti hirmaatee faannoo kana wajjin lola taasisu argina jechuudha. Godin addaa walloo yookiin immoo naannoo Kamisee bakka waraanni taasifamaa jiru kun naannoo Amaaraa jala jira jechuudha. Naannoo Amaaraa jala waan jiruuf humni addaa naannoo Oromiyaa illee achi dhaqee sababa isaaniif loluu hin qabaatu yookiin immoo isaan irraa ittisuu hin qabaatu mootummaan naannoo Oromiyaas immoo itti gaafatama sana sadarkaatti hin fudhanneetu jira jechuudha. Kanaaf tariitii dhaabota siyaasaa Oromoo irraa adda bilisummaa Oromoos KFO dabalatee akkasumas immoo hayyoota Oromoo koomunitii Oromoo biyya garaagaraa jiran irraati sagalee wal fakkaataa tokkotu dhaga'amee nan yaada. Tariitii tokkoffaa walloon lafa Oromoodha. Lammata Oromootu naannoo sana jira. Oromoon naannoo sana jiru immoo sarbamuu mirga namoomaa, sarbamuu mirga dimokiraasii, nageenyi isaanii tikfamaa fi hin jiru. Kanaaf naannoo Oromiyaa jalatti hammatamuun ammaaf naannoo amma jirtu kana jalatti illee hammatamuun xinnoo ishee salphisuu danda'a ta'a laata kan jedhurraa kan ka'e tariitii dhimma akkasii yoo ka'e maal akkamitti yaada kanarratti wanni gochuu dandeessa fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa jalatti illee yoo galuu dandeessee yoo xinnaate mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatama sanallee fudhachuu danda'a ta'a. Kanaaf nageenyi isaanii bifa kanaan yaaddeessaa ta'eera. Yeroo garagaraatti argiteetti yoo ta'e manoonni baay'een qe'een baay'een manca'eera, gubameera. Inni kun immoo irra deebi'eera jechuudha. Oromoollee yeroo isaaniif dirmachaa jiru illee mul'atu yeroo baay'ee. Kanaaf qubaa isaanii naannoo Amaaraa jalatti yeroo itti ajjeefamaa gidirfamaa jiran kanatu jira. Isa kanarratti tariitii naannoo Oromiyaa jalatti akka isheen galtu dhiibbaa akkamitti taasifamuu danda'a jettee yaadda? Deef yaada gaarii yaada bareedaa anaan illee mataa keessa jiru kaaste
dhimmi walloo sila akkuma tuqetti caasaa godina addaa Oromiyaa taatu malee caasaa isheen bultu caasaa Amaaraa godina naannoo Amaaraatiinidha. Seeraa fi sirni kachitti nageenya ka to'atu ka tiksu sila akka mootummaatti naannoo sanadha jechuudha. Kana ta'uuni uummata walloo uummata Oromoo saaxileera jechuudha. Amma immoo haadhuma isaa akkuma sila dubbanne waliigala naannoon Amaaraa walloo irratti lola bane jechuudha. Lola guddaa lola kaasee atiin guyyaa arfaffaasaati guutummaa walloo irratti aanolee irra caalaa irratti lola banee jira jechuudha. Kanaaf furmaata ta'uu ka danda'u lama jechuudha. Ani akka dhuunfaa akka kosteetti kan yaadu tokko Oromoon akka Oromootti fi Oromiyaan akka Oromiyaatti mootummaa mataa ishee ijaarrattee daangaa ishee tikfattee nageenya uummata ishee haga tiksachuu dandeessutti haga sanaaf geenyutti walloon naannoo addaa caasaa Amaaraa jala bultu dhiistee Oromiyaatti dhuunfatamuu qabdi ka jedhuun qaban. Inni kuni haga tokko caasaan Oromiyaa achitti yoo diriiree at least rakkoo warra irratti uuman sana silaa seerrii fi sirni hin jiraatiin iyyuu malee iddootti iyyatan qabu jechuudha. Amma ka isaan ajjeesu Amaaraa ka isaan dhaqanii itti machuuf jiranis waan isaan irratti rakkoo kan gidiraa balleessaa ajjeechaa manneenii fi qabeenya gubannaa isaan irra ga'e ka itti matanis eenyudha jechuudha. Akka caasaa mootummaatti naannoo kanadha jechuudha. Kanaaf isa kana oolchuudhaa fi uummanni walloo uummata Oromoo duukaa dantaa fi carraa tokko qaba waan ta'eedhaa fi haga Oromoon akka Oromootti uf danda'ee uf bulchee daangaasaa tikfachuu danda'utti gara naannoo Oromiyaa isa ammaa kanatti as deebitee caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa achi diriiree rakkoolee jiranillee isaan irratti akka himachuu danda'an yoo jiraateefu aanjessuun dirqama jechuudha. Isa kana boldiliitti deemuu qabnaa jechuudha. Walloon Oromoo fi daangaa Oromiyaa ta'uun beekamaadha. Isaan immoo isuma maqaa addaa kennamteef sanayyuu cabsinee Amaara jala galchinaadha jechaa jiru. Oromoon garuu kana tole jedhee fudhachuun isarra hin jiraatu. Uummata walloo duukaa dhaabbatee gonkumaa walloo gara Oromiyaatti godina addummaa isheerraa gara naannoo godina Oromiyaa keessaa tokko akka taatutti as dhuunfachuun haalatti dirqisiiserra geenyeerra jechuudha. Isa kanatti deemuu qaba. Dhaabbileen siyaasaas akka dhuunfaattis haa ta'anii akka gareetti dhimma kanarratti atiink uummata keenyaaf illee akeekuun barbaachisaadha kan jedhu amantaan qabaani akka kosteetti. Ishee kanatti akkatti naa dabaltu kan hin barbaadu tariitii miidiyaan keenya gaareefuu guddataa jira. Hawaasni Oromoo walloo tarii kan dhaggeeffataa jiru yoo jiraatee fi akka dhaamsaatti tarii akka hawaasa walloo Oromootti dhimma kanarratti isaan immoo mootummaa federaalaaf illee akka gaaffii ta'utti dhiyeessuu danda'u Oromiyaa jalatti galuu qabna. Ammatti Oromiyaan nuti yaadnu egaa Oromiyaa biyya jedhamtu nageenyi ishee tikfame daangaan ishee sararamee amma ijaaramtutti illee nageenyi isaanii amma yaaddeessaa waan ta'eef Oromiyaa jalatti hammatamuudhaa fi isaan irraa gaaffiin akkasii bifatti dhiyaachuu danda'u jira. Hawaasni naannoo Oromoo walloo kuni seeraa hordofee adeemsa seeraa hordofee Oromiyaa jalatti amma godina addaa jedhamanii naannoo Amaaraa jala jiru. Adeemsa seeraa eeganii gaaffii akkasii karaatti dhiyeessan jiraachuu danda'a tariitii yoo jiraate bifa sanarratti akka koreetti of hundeessanii mootummaa federaalaafis haa ta'u mootummaa naannoo Oromiyaa bifatti akka gaaffiitti dhiyeessan yoo jiraate jedhee. Galatoomi Deev. Amma akka caasaatti haala kana dhiyeessuu ni danda'u. Kanaan durallee warri dhiyeessanii numa jiru. Kan qimaantifaa yoo hubattanii ta'e even kan Sidaamaas haaluma akkasiitiin dhiyeessatanii kun amma naannoo ta'aniiru. Dhiyeessuun numa danda'ama. Garuu caasaan mootummaan amma isaanis wal qindeessanii koree filatanii jaarsa filatanii gara mootummaa federaalaatti ol fidan kuni mootummaa Amaaraatti duukaa ta'ee haala aanjessee ka uummata kana rukkuchiisaa jiru keessaa ga'ee olaanaa ka qabu mootummaa giddu galeessaati ka jedhu amantaa qaban akka kosteetti. Kanaaf iyyachuun akka caasaatti tiyoorootikaalii isa jedhanii ni danda'ama garuu furmaata argatu isa jedhutu gaaffiidha jechuudha. Isa kana yaaluu numa danda'ama.
furmaata isaa rabbitu beekaa jechuudha. Ani akka kosteetti yoo gaafatte furmaata argamuu dhiisuu ni mala. Maaliif jennaan tokko caasaa mootummaa dhimma kana murteessu hin jiru. Lammata mootummichumayyuu amma caasaa mootummaa gubbaadhaa kaasee haga gadiitti ka qabatee ka gaggeessaa jiru humna amma lola uummata walloo irratti baneeru humna warra Amaaraati jechuudha. Warra sirna isa bututaa isa durii sana deebisna jedhanii Oromoo fi Oromiyaa irratti dabarsanii naannolee adda addaatti even Tigraay dabalatee jechuudha. Lola bananii jechuudha. Uummata kana Itoophiyaa kana hundumaa cabsinee akka sirna yeroo Minilikii sanatti bulchina ka jedhani waan ta'eedhaafi etuma isaan carraa san argatanii gara mootummaa giddu galeessaatti dhufanii iyyatan illee ka isaan itti iyyatanii warruma sanadha jechuudha. Kanaafuu rakkoodha. Kanaaf kata gochuu qabnu isa humnaan nu cabsuu dhufe humnaan ofirraa deebisnee gara Oromootti as galagallee gara Oromiyaan akka daangaa Oromootti akka isheen dhuunfatamtu gochuun humnaan yoo ta'e malee karaa nageenyaa jira ka jedhu carraansaa xiqqaadha. Carraansaatu xiqqaadha. Jira jennee dhaamuu ni dandeenya gochuu ni danda'u furmaata argatu isa jedhutu gaaffii jechuudha. Kanaafi ka ta'uu qabu haga dandeetti uummanni Oromoo bakka jirutti uummata kana duukaa hiriiree warra isaaniin ajjeesuudhaaf seera isaan qabeenya isaanii gubuu dhufe kana ofirraa qolatanii nageenya uummata kanaa tiksuu danda'uurraa kaafe gama mootummaa giddu galeessaan furmaanni argamaa fi isa jedhu ani abjuu sanaan qabu jechuu barbaade. Kana irratti dabaluudhaafi ibsa bilisummaa Oromoo baase irrattis waan mammateetti kan hojii wal fakkaata. Tokkoffaa weerara kana keessa kan harka qabu mootummaa federaalaa akkasumas immoo mootummaa naannoo Amaaraa akka ta'e adda bilisummaa Oromoo ibsa isaa irratti in akeeka. Qaamonni duubaan jiran jechuudha. Lammata immoo akkuma mammateetti Oromoonni Wallossaa ta'u Oromoon Oromiyaa keessa jiru dhimma kana ofirraa akka qolachuu danda'u yookiin immoo ofirraa akka lolachuu qabutti illee adda bilisummaa Oromoo ni dhaamaa jechuudha. Yaadichi wal fakkaata jechuu barbaade amma karaatti ani sila kaase kuni furmaata argachuu dhiisuu mala waan jedhu naa kaaste tarii yoo yaalan immoo dhiibbaa siyaasaa yoo gaggeeffamuu danda'a yookiin immoo gaafannee turre hin dhowwamne seedamuuf illee yoo yaalameef kan jedhudha malee akka furmaanni argamne beekamaadha. Keessumaa dhimmi Oromoo gaaffiin Oromoo furmaata argachuu hin danda'u baay'ee sana keessatti. Garuu waan ammatti kaaste qabxiilee ijoo lamaan kana qabxii sadiin qabadhee yuutanii ibsa adda bilisummaa Oromoo keessaatiin inni tokko qaamonni kana gochaa jiran raawwachaa jiran mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Amaaraa akka ta'edha dubbata. Inni lammataa immoo dhimmi kun qoratamee seeratti akka dhiyaachuu qabu illee akeeka adda bilisummaa Oromoo eenyutu immoo seeratti dhiyeessuu danda'a seera dhugaan beeknu. Inni sadaffaa qabxiin ijoo ibsa adda bilisummaa Oromoo keessatti arge tokko immoo sadaffaan Oromoon Walloo akkuma kana duraa hidhatee ofirraa lolachuu qabaa waan jedhullee kaasa. Isa kana uummanni Oromoo Oromiyaa keessa jiran walumaa galatti duukaa dhaabachuu akka qaban akkamitti duukaa dhaabachuu qabu seedhullee ishee kana gaggaarii dubbatteetti illee ishee kana gaggaabsiteemaa ibsa adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatee jechuu barbaade. Bareedaadha. Adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseera. Ibsa adda bilisummaa Oromoo baase kana ani akka dhuunfaa kootti dubbiseera. Ilaaleera illee qabiyyeessaa sirnaan dubbiseera. Akka dhuunfaatti akka kosteetti waan ibsa kanarraa hubadhe ni ibsa asirratti. Isni kunillee akka naaf hubatamuun barbaada. Akka dhuunfaa kootti akkan hubadhetti ibsa kanarraa qabiyyee sadii atu akka jette waa sadii gurguddoon achi keessaa arga. Tokko weerarri qindaa'aan humnoota adda addaa kan walitti dhufee qindaa'ee uummata Walloo irratti weerara guddaa banuusaa ka akeeku qabiyyee tokko achi keessaa ni arginaa jechuudha. Inni kuni asitti jala muree kanan dubbachuu barbaadu humnootiin adda addaa kuni haala qindaa'aa ta'een weerara uummata Walloo irratti akka bananiiru ifaaf kaayaa jechuudha ibsa kana keessatti. Inni lammaffaa achirratti ka akeeku weerara
qindaa'aa kana duuballee eenyu akka jiru eenyu jiraachuu akka danda'u ni hubachiisa jechuudha. Tokko humnootiin weerara kana duuba jirani, tokko humna mootummaa naannoo Amaaraati, milishaa naannoo Amaaraati, humna faannooti, akkanumas humna federaalawaa keessa akka jiru ifatti ni akeeka jechuudha. Kana jechuun humnootiin kun qindaa'aniiti uummata walloo, uummata nagaa, qotee bultoota irratti meeshaalee jajjaboo, meeshaalee ammayyaa jajjabootiin uummata kana lolaa jiru, uummata kana qe'ee qabeenya isaa gubaa ajjeesaa jiru jechuudha. Inni kuni qindoomina weerara kanaa ka agarsiisu, humnallee duuba jiruu fi risoorsiin dhimma kanarratti gama adda addaan irratti ba'aa jirullee ka akeeku ka agarsiisu jechuudha. Lola guddaadha, lola qindaadha, lola kallattiidhaani yookaan walitti bu'eensa naannoo Amaaraa yookaan milishaa Amaaraa fi uummata walloo duukaa ta'e miti. Meeshaalee gurguddoo ammayyaatu lola kanarratti bobba'eera, lola kanarratti hirmaataa jira jechuudha. Inni kuni ka agarsiisu waa biraadha jechuudha. Inni sadeeffaa fi qabxiin inni guddaan keessumaa ibsa kana keessatti Adda Bilisummaa Oromoo kaa'e eeyyee weerarri qindaa'aan humnoota kanaan uummata walloo irratti waan banameef uummanni walloo akkuma kanaan dura mirga isaa kabachiifachuuf, mirga jireenyaa kabachiifachuuf uf ittisuun mirga isaa mirga namoomaa akka ta'e ni akeekaa jechuudha. Uf ittisaa isatti dabalatee immoo uummanni Oromoo naannoo sana jiruu fi fagoorra jirullee uummata kanaaf akka dirmatu, uummata kana duukaa akka dhaabbatu, uummata kanaaf akka afaan sagalee ta'u ka akeeku qabaa jechuudha. So qabxiin Adda Bilisummaa Oromoo ibsa kana keessatti kaa'e isaan gurguddoon ani akkan hubadhetti isaan kanadha. Tokko weerarri kuni gaggeeffamaa jiraachuusaa, lammata weerarri kunis ka qindaa'ee humnoota kan Amaaraa, naannoo Amaaraa, milishaa Amaaraa, faannoo akkasumas humnoota federaalawaa naashinaal armiin illee ka irratti involvii godhe meeshaa ammayyaa ka qabate, gara biraan immoo uummanni kuni uf ittisuudhaa fi mirgallee akka qabuu fi uummanni Oromoo iddoo biraa jirullee uummata kanaaf akka dirmatu akeekeera jechuudha. Kana gochuu qaba. Dhaabni siyaasaa hangafni uummata Oromoof qabsaa'u, uummata Oromoof dhaabbatu, mirga Oromoo kabachiisuudhaaf hojjetu tokko haalota kana akeekuun dirqama isaaf ta'a jechuudha. I think dirqama isaallee ba'ee jedhee nabdadhani Adda Bilisummaa Oromoo asirratti. Dhaabboleen siyaasaa warri kaanillee warri hafanii dhimma akkasii kanarratti waliin dirmatanii uummata isaaniidhaaf afaan ta'uun, uummata isaaniidhaaf sagaleef ta'uun barbaachisaa akka ta'ellee asumaan akeeka. Kuni dhaaba siyaasaa duwwaa miti ka ilaalu. Uummanni Oromoo akka dhuunfaatti illee yeroo naannoon tokko daangaa biyya isaa cabsee uummata isaa akka malee ajjeesee qe'ee qabeenya isaa gubu uummanni Oromoo hooyi jedhee ka'ee duuka dhaabbachuun dirqama akka ta'e illee asumaan anis itti dabaleen akeekaa jechuudha. Oboron kadele tuluran kare gara wallonde malube ko barbacha halaptizio bare lava barino levlukuni yadifte magala tarabdi namayandi gule qalbinsa godane sosobu malfidi malanga chisare subila patanka wajira bimbeku kulubeko argadde namilka Lubeko Golon lisandemo Laftis nambarine Sim kufuna dano Wai
bineensan taane karaa walloo geessu cabbaa qaxxaamuura yennaan si yaadaadhu taa'ee nyaara goora. Maaliif naaf hin beektu ansi jaalachuu koo dukkana roobaatiin gubuun aanamuun koo dukkana roobaatiin gubuun aanamuun koo marmaaree deemeen tabba jaadhaa marroo keedhaa gaheen boohee lafaa jala marroo shidhaa gaheen boohee lafaa jala mallattoon si beema mormiitaa kulaama ishee dhaabuun deema argitan naaf hima manarraa fagaate akka koora gaala silaasa argachuurra abdachuutu caala jedheeniif jabeessa akka waan si obsu garaa koo dadhabee lubee koo si obsu manarraa fagaate akka koora gaala silaasa argachuurra abdachuutu caala. Kamatan shorobe, dupen si dabe, kamatan shorobe, dupen si dabe, kamatan shorobe, dupen si dabe, dupen si dabe, dupen si dabe. Lubeko, golol lisanemo, laftis nambarine, sim gufuna dana, way bineensan taane, karaa walloo geessu, cabbaa qaxxaamuura, yennaan si yaadaadhu, taa'ee nyaara goora. Rifeensi kee dheeraan jigee dugda gaafu siin argadhaa laata kan garaa nanahu siin argadhaa moola kan garaa nanahu marmaaree waylaaban safaaro jaalala lubeeti kan naanna dararu jaalala dhugaati kan naanna dararu mallattoon si beema mormiitaa kulaama ishee dhaabuun deema arginaan naaf hima manarraa fagaate akka koora gaala silaasa argachuurra abdachuutu caala. Waggaa meeqa boodan lubee koo argadhe obsuun bu'aa qaba haquuman dubbadhe narraasii kutuudhaaf hamaa koo siif erga yoomi ta'e olloomuun biroo. Waggaa hedduu turtus osoo naaf dhiphattu jaalalchi dhugaadhaa rarraatee hin haftu naaf kootu qeerroo koo lubbuun haa gammaddu. Lubee kaa kootu ol baana lubee darraa ol baana lubee kaa kootu ol baana lubee darraa ol baana lubee kaa kootu ol baana lubee darraa ol baana lubee kaa kootu ol baana lubee darraa ol baana lubee kaa kootu ol baana lubee darraa ol baana lubee darraa ol baana. Egaan hordoftoota keenya qophiileen raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti raawwannee jirra. Sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna. Injifannoon uummata Oromoof.